bagagamman hawwiin hawaasa musliima biyya keenyaa waggootaniif abjuu ta'ee hafe kunoo gargaarsa rabbiitiin abjummaa ofirraa mulqee milkaa'eera osoo akkas ta'eetiin hidhii xuuxannaan hin jiru rakkoo ijoo ummata musliima biyya keenyaa kan ta'e dhabamuun baankii halaalaa kana booda isin hin yaaddessin ani kutannoon ka'ee isiniif dhufeeraa isiniin jedha baankiin Raammis kan hundeeffama irratti argamu waan isin dhamaatanii argattan karaa haqaaf guutummaa guutuutti halaala ta'een isiniif kuusuuf liqii guutummaan dhala irraa bilisa isiniif liqeessuun sin utubee gargaaraa imala keessanii ta'uun hawwii keessan milkeessuuf karra isaa banatee isin eegaa jira kana qofas miti badhaasota garaagaraan yeroo yerootti isin onnachiisuuf tajaajila gorsaa yeroo feetanitti isiniif laachuun egeree keessan bareechuuf baankiin Raammis ogeessotaa fi hayyoota muuxannoo jabaa qabaniin cimee ijaaramee isiniif jabaa ta'eera maarree abjuu keessanii fi uummata bal'aa biyya keenyaa kana milkeessuuf gurgurtaan aaksiyoona nuti dursinee eegalle gara xumuraa irra waan kanneen sheerii hin bitatin daftanii bitachuun abbaa baankichaa akka isin taatan isiniin jenna sheerii bitachuuf sheeriin xiqqaan qarshii 21,000 irraa kan eegalu yoo ta'u hundeessaa baankichaa ta'uuf immoo qarshii 200,000 irraa eegaluun hanga miliyoona 25tti kaffaluun abbaa baankichaa ta'uu dandeessu kanneen biyya alaa jirtan warri dhalootaan biyya Itoophiyaatti kan lammummaa biyyattii hin jijjiirinii fi kan paaspoortii biyyattii qaban qarshii Itoophiyaa yookaan birriin sheerii bitachuu ni danda'u akkasumas warri dhalataa Itoophiyaa ta'anii lammummaa isaanii kan jijjiiran kan paaspoortii biyya biraa qabanii fi kan yeloo kaardii qaban doolaara paawundii yookaan yuuroon bitachuu ni danda'u daftanii sheerii muraasa nurkatti hafe bitachuun hundeessaa baankichaa akka taataniif galma ga'iinsa kaayyoo keessaniif wabii akka horattan isin gorsina baankii Raammis hundeeffama irratti kan argamu